Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa Ayantuu Asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'aa meeshaa obboleettiin keenya tokko xalabatte qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaa keenya faaraa watatan ugaaraattan sabiskiraabii godhummaatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha. Itti aansuudhaan koomentii keessan dubbisaan ture yeroo darbee waa'ee meeshaalee irratti kanan dubbadhe. Ijoollee baay'een gatii isaa maaliif nuun barreessine jettanii jirtu. Egaa ka amma fakkeenyaaf gatii har'a jiruun hoggaan isinii barreesse boru gatiin biyya keessaa ni beektu. Ana kana maallee waan baay'ee ho'isee jireenyi akkas ta'ee maali waddadee maali akkas ta'ee qaala'iinsa akkana jedhee haasa'uu kootii miti. Garuu meeshaa yeroo baay'ee bakka itti argamu. Isa kana amma fakkeenyaaf oduun har'aani. Algaan kun 38 isiniin jedhee yookaan 40 jedhee yookaan 20 isiniin jedhee gaafa ji'a lamaan har'aa viidiyoon kun yookaan yuutuubiin sheer isinitti godhee isinitti beeksisee jechuudha yookaan namni keessan sheer isinitti godhee gaafa dhuftan baay'ee mormii kaastu jechuudha. Waan akkanaa kana muudannoollee nan beeka. Fakkeenyaaf oggaa baranaa viidiyoon irratti hojjedhe yuutuubiin irratti beeksisuudhaan odoo immoo viidiyoo kiyya kaan laalanii oggaa xumuran immoo itti fiduudhaan waan akkasii sallaalanii sumatuyyuu hojjetee bar akkanaan ture kan jettanis ni jirtu jechuudha. Kan muudannoodha kun. Kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee gatii eeyyanii koomanii ta'e irratti hin dubbachaa jiru jechuudha. Maaliif har'a gatii har'a jiru amma fakkeenyaaf obboleettiin kun har'a kanaan xalabatteetoo jirti. Gaafa torbee lamaa kan ji'a ammoo meeshaalee kana bituu hoggaa deeman gaafa tokko meeshaan hoggaa bitamu qannaseen beekuun dabala malee. Garuu rakkoon abbaa saniiti malee rakkoon kan ijoollee meeshaa ofii xalabsiifatu saniiti miti. Maaliif qabdii ofii kennatanii jiranii guyyaa gaafa saniitirraa eegalee meeshaan dabalus dabaluu baatus kan abbaa saniiti malee kan ijoollee hojjisiifatu saniiti miti. Kanarraa kan ka'edha. Abbaan immoo gaafa gabaasan hojjisiiste saniin immoo gaafa meeshaa kanatti ergite yookaan gaafattee hojjetu ilaalu hanga kana dabale yookaan 500 dabale yookaan 1000 dabale akkasiidha jechuudha. Yeroo baay'ee haala kanaan na hubadhaan isiniin jedha. Egaa kan meeshaaleen obboleettii keenya baay'eedha. Meeshaa kana ijoolleen baay'een filattanii jirtu. Ijoollee baay'een laaltanii jirtu. Keessattuu biiffee fi qumsaaxinii kana jechuudha. Sababan qaba sababa wal bira godhee fidee fi dhufee ijoolleen baay'een laaltanii jaalattanii jirtan. Biiffee tana dhugaan isiniin jedha baay'een jaaladhe. Baay'ee akkaataa hojii ishii hedduun jaaladhe. Kanaa olillee biiffeewwan babbareedduun ni jirti. Maaliif akkaataa harki kun hojjete baay'ee tokko gaariidha. Sababbiin isaa argaa jirtan mukeen. Amma mukeen akkanaa kana nu biratti illee kan hojjetu. Mukeen kun cinaa lamaan mastaawwatii gallaan meeshaa feetan achi keessa hoggaa goota fakaa godheet bareechee as isinii baasa mastaawwatii fuulduraa namni ilaalutti jechuudha. Kamti isinii baasa biifficha osoo hin ta'in isa gamaa gamanaan gale isa cinaa lamaan yookaan bukkee isaa lamaan gale kanatuyyuu akka bareedu taasisa jechuudha. Yeroo baay'ee bakka feetanitti illee hojjisiifattan jedhee nan dubbadha kan miidiyaa kanarratti bakka feetanitti hojjisiifattan ta'e diizaayinii kana fuutanii hoggaa deemtan ta'e cinaa lamaan yookaan bukkee isaa lamaan mastaawwatiin akkasii galu godha. Meeshaan kana ta'uu baannaan meeshaa feete achi keessa goote itti dadhabdee bareechitee hababaa maal goote achi keessa namatti ija namaatti asin hawwatu. Tokko biiffee saaloonii kan taa'uu fi meeshaa nuti bakka barbaanne illee goonu akka itti jiraachuu ni dandeenya. Walitti illee feestaaliidhaan hidhaniiti illee teechifatanii itti fayyadamuu ni danda'ama. Jireenya hojjette jireenyadha jechuufan. Garuu itti dadhabnee saaloonii keenyatti finnee kan teechuun nu biiffeen tokko siimboo saaloonii keenyatiif akka namni hoggaa ilaalu hawwatuufidha. Kana namni walaa dhufe siif gammada. Keessummaan ositti dhufe atis ofitti hin qaanoftu. Kanaadha jechuudha. Kanaafuu meeshaa diizaayinii qofa osoo hin ta'in akkaataa hojii isaallee yeroo baay'ee ijoolleen ifaan ifatti dhufteetu jechuudha. Ayyaantu meeshaa kana kara biraatti hojjisiifachuu hin haala kamiin hojjisiifannu jedhanii ijoolleen na gaafatte ni jirti. Yookaan Asallaa ammas tanan ni jiru ni ta'a. Yookaan kara biyyaallee deeman ta'a. Haala jiruun hubachiisee itti mee kara biraatti ijoolleen hojjisiifattillee ni jirti jechuudha. Kanaaf rakkoon qabdu Ayantuu Asallaa. Egaa kaa obboleettii kana wanni kana dhiyoo kanan dabarsee yookaan immoo gallakkisee jechuudha. Isarra laaltee obboleettiin kun filatteetoo jirti. Meeshaaleen baay'ee babbareedaa baay'ee ismaartii kan ta'edha.
warroonni immoo gatii isaa amma yeroo kanatti yookaan torbee kanatti meeqan jira yookaan guyyaa kanatti meeqan jira jettan odeeffannoo soo barbaadan ta'e bilbila kee isiniifan teechisa afaanin immoo yu bilbilli kee duwwaa 945 826745 heeloo jettanii na dubbisuu dandeessan iimoon kiyya isinii baa'oonii jira waasaappiin kiyya isinii baa'oonii jira kana lamaan dhuftanii yaada keessan naa teechisuu dandeessu iimoonis ni hojjetaa waasaappiinis ni hojjeta rakkoon tokko yoo jiru sinin jechuun jaaladha akkasumas immoo obboleettii kanas eebbisaa rabbiin nagaadhaan immoo meeshaalee kana siif baasee nagaadhaan namatti galtu siyaa taasisu naaf jedhaanii sinin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata yaanni koo ijoollee yeroo baay'ee waa'ee gatii irratti dubbattan sinin jechuun jaaladha. Amma kanaa miti yeroo baay'ee waa'een bunaatuyyuu rakkisaa ta'ee jira afaan guuttee namatti himuuf kan hubate ni hubata ka fakkeenyaaf bunni yeroo dheeraa 400 ture amma yeroo tokkichaan dabaleetoo jira fakkeenyaaf ani gabaa hin beeku aga kana jedhee isinitti hoggaan hime hin beeku waan jedhu guyyaa kaleessatti nan beekamne guyyaa har'aatiin hin beeku jechuudha warri haarawaa guyyaa har'aa galche immoo gatii sanii gadi siin lakkisu kanaadhaan isin jedha waa'ee gatii irratti baay'ina gadi fageesse dubbachuu waan barbaadee fi koomentii keessanillee argaa waan jiru waan komachaa jirtaniifidha jechuudha. Wallaaletti miti gatii obboleettii kana walumaa galatti tootaalin isaa kaffite kumaa 49dhaan isiniin jechuu jaaladha. Ani immoo kottaa na dubbisaa yaada odeeffannoo bal'aa